Egaa hordoftoonni miidiyaa keenyaa, miidiyaa mootuu, miidiyaa kana hordofaa jirtullee amantaa isinirraa qabna. Miidiyaan keenyaa miidiyaa amantiis waanuma rakkoo Oromoo keessa jiru hundumaa baasee asirratti hin dubbata. Hordofaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa kan itti aanu Kifiluu mee waanuma Getaachoon jechaa oolan kana irratti dabalatee yaada muraasa itti nuu dabalee. Galatoon barbaada. Ani xiqqoo dugda duubatti uummata Oromoo deebisanii waan tokko yoo yaadachiifne gaarii ta'a. Jaallatamaa fi qabsaa'aan mirgaa dhala namaa keenyaa kan nu gidduudhaa wareegame Hacaaluu Hundeessaa yaawaa irraanfachuu keenyaa jedha beeksisaa keessatti yeroo baay'ee. Isa kanaafan uummatni Oromoo waan tokko akka inni yaadatu dugda duubatti deebi'ee yaadachiisuu barbaada. Akkuma beekamu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kan Itoophiyaa keessatti jiru waggoota dheeraadhaaf saba Oromoo irratti dhiibbaa adda addaa gaggeessaa akka ture kun ifa galaadha. Gaafa akkas jennu nuti amantii kana keessa teenyee fi achi keessatti dhalannee guddanne akaakayyuun keenya amantii kana keessatti dhalatanii guddatanii lafa kennanii mukatti muranii bataskaana ijaaranii akkas ijaaraa jiru. Achi keessa teenyee waan rakkoo saba Oromoo kana keessa jiru waan argineef dubbanna jechuudha. Namatu bakkeetii quba itti qabee dubbata osoo hin taane waan dhugaa jiru, waan ifa jiru, waan bakkee keessa jirutu uummatni Oromoo akka inni yaadatu gochuu barbaada. Akkuma beekamu yeroo manni lubummaa Oromiyaa luba Balaayee Khan jalqabetti uummatni Oromoo keessaa fi alaan Musliimaa fi Kiristaan waaqeffataa osoo hin jedhin osoo waliin qoodin tokkummaadhaan uummata Oromoo amantii Ortodoksii gaggeeffatan bukkee dhaabbatee mirga isaatii afaan isaan waaqeffachuu qabaa, afaan isaan jaabbii galuu qabaa, namni kan biraan taa'ee hiikuu hin qabu kan jedhu namni hundumtu kun mirgaa ofii isaatii kan jedhu namni hundumtu cina dhaabbate jechuudha. Oofamee iddoo ta'e gahamee luba Balaayeedhaa fi taayitaa kennanii kaayyoo uummatni Oromoo itti qabsaa'e sana waan uummatni Oromoo barbaadu sana moggaatti dhiisanii namoota muraasaa fi aangoo kennaniitu waan sana qabbaneessan jechuudha hambisan kun yaadannoo yeroo dhiyooti jechuudha. Hundeerraa rakkoon sun furamne waan ta'eef ammas nama dhuunfaaf aangoo kennuu duwwaatti deebite waan ta'eef lubi Balaayee dhumarra isaanumatti hiixatanii gocha isaan hin qabneen kaayyoo ganamaa sanarraa yoo maqan malee abbaa Oromoo tokko, nama amantaa Oromoo tokko, nama dhiigaan Oromoo ta'e, quuqama Oromummaa qabu, sirra xixataniitu mana hidhaatti darbatan jechuudha. Amma waa isaa namni kaasuu jiru. Isaan booda abboonni sadan abbaa Saariyoos, abbaa Saariyoosii fi abbaa Zeenaa Maarqoos kan jedhaman Phaaphaasota Demi Jaanuu sabaaf sablammootaa fi naannoo Oromiyaa keessaa muudanii samiddii kennanii godinaalee Oromiyaa hundumaa keessatti akkasumas iddoo adda addaatti naannoo sabaaf sablammoota hundumaatti ramadanii akka isaan saba isaanii tajaajilan akka isaan afaan itti dhalataniin sabni sun akka inni dhaga'u sama caalmaa qulqulluun jedhu. Nuti afaan isaan hin beekneen seekuma tokko dubbachuurraa afaan isaan beekan seera tokko itti muutuu irra fudhatamaadha jedhee akkuma bartuun gooftaa dubbatu sanatti jechuudha. Abbootni kun iddoo itti ramadamanitti gaggeeffamaniitu uummatni Oromoo akkuma sarara Dooktar Geetaachoon jedhan osoo nafin magaalaatti bahee simateetu abboota isaa kana ofitti fudhate jechuudha. Akkuma beekamu sirni Habashaanii biyya sana keessatti
amantaa ortodoksii kana daba godhachuudhaan uummata Oromoo irratti daba isaan godhan sun isaan jalaa miliquu akka barbaade gaafa hubatanii keessaaf alaan artistiin utuu nafiin inni mana mootummaa keessa jiru utuu nafiin inni mana amantaa keessa jiru nafiin keessaaf alaan iyyanii bu'anii boossaniitu wayyaa gurraacha uffatanii akka kaayyoon eegalame kun teellaatti deebi'uu godhan jechuudha. Ifatti muummichi ministeeraa ifatti gadi ba'ee gaafa sana afaan isaaniif waaqeffachuun mirga qabu. Kun waan amantaati. Kana keessa galuu hin danda'u. Namni kana keessa harka kee gashatte harka keessa sirraa ciramaa. Kun dhimma amantaati waan ta'eef namni kamiyyuu uummata Oromoo duwwaa osoo hin taane uummatni Amaaraas, uummatni Tigirees, uummanni Sumaalee sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiranii afaan isaaniin waan ittiin dhaga'aniin waaqeffachuun mirga isaaniitii jedhanii ifatti dubbataniif abboonni kun hojjetu bobba'an. Haa ta'uyyuu malee kaayyoo barbaadaniif sana waan barbaadan sana gaafa guuttatan akkasumas immoo warri abashoonni kaleessa dheengaddaa nyaatanii baran naannoo Oromiyaa keessaa qabeenya isaa saamanii baran naannoon Oromiyaa of danda'ee sirna mataa isaatiin bulee afaan isaan gaggeeffatee abbaan isaanirraa dhalate naannoo isaatti yoo ramadame nuti hidda dhiiga keenyaatu cite jechuudha kan jedhu ifatti miidiyaatti dubbatanii beekaa kana nuti waan isaan jedhan dubbachaa jirra. Hidda dhiiga keenyaatu cite kun hin ta'u taanaan jedhanii miidiyaatti ba'anii iyyaniitu muummicha ministeeraa kana harka micciiranii abboota sanan kana isaan immoo harka micciirsaniitu abboota kamajaboo moroksoota mootummaa waaqayyoo uummata qopheessan sila waamanii muudan bakkeetti facaasanii salphisaniitu isa yuummachuu fudhanii mana hidhaatti darbatan jechuudha. Kan uummatni Oromoo kan inni hubachuu qabu dhimmi kun dhimma hordoftoota amantii ortodoksii hordofanii duwwaa osoo hin taane dhimma Oromoo waliigalaa akka ta'e hubachuu danda'u isaan irra jiraata jechuun barbaada. Maaliif yoo dhuguma dhimma amantaati ta'e yoo dhuguma dhimma afaan ofiin waaqeffachuuti yoo ta'e Tigiroonni teessuma mataa isaanii dhaabbatanii warri Amaaraa achumatti manni amantaa ortodoksii Itoophiyaa irraa dhibbatti adda butanii hubadhaa manni amantaa ortodoksii waloomaa Oromiyaa manuma amantaa ortodoksii Itoophiyaa sana jalatti hoogganama ture. Kaleessa dheengadda gaafa Phaaphaasonni kun deeman jarri naannoo Amaaraa isarraa yoo adda citanii biyya sana keessatti kan mataa isaanii dhaabbatanii waaqeffatu jechuudha. Namni isaan gaafatu hin jiru. Gaafa kana Oromoo ta'u garuu tuffii Oromoodhaaf qabu. Mootummaan kun illee tuffii Oromoodhaaf qabu. Ifatti gaafa labsatu abboota kan harka micciiree akka isaan abboota kana teellaatti deebisan taasifame jechuudha. Amma gaa dubbiin Abuuna Garbeel asitti dhufu. Abuuna Garbeel ani akkuma abboota keenya kaleessaa akkuma Abuuna Phexros yookaas Magarsaa Badhaasaan dhugaaf dhaabbadhee yoo morma koo na kutute morma koo na kutaa yoo na fannistu ta'e na fannisaa malee isaan dhugaa kaleessaa irraa hin jalladhu ani qarshiidhaaf jedhee teellaatti hin deebi'u aangoo barbaachaaf jedhee ani uummata Oromoo hin ganuu jedhanii ifatti ejjennoodhaan dhaabbatan. Ifatti ejjennoodhaan dhaabbatan. Isa kanaaf har'a Abuuna Saabiyoos dogoggora seenaa bara isaanii keessatti jechuudha. Dogoggora seenaa hojjechuudhaan abbaa kana bakka isaatti ramadamanii deebisanii fidanii mana keessatti ol deebisanii mana qulqullummaa kamillee dhaqanii akka isaan waaqeffachuu hin dandeenye taasisanii mana keessatti hidhanii kaa'an. Abbaan kun ani kaayyoo koorraa yoomuu taanaan hin mixxiquu beellis ta'e dheebochuunis ta'e dararamni narra gahu hundumtu gaarummaa fi kunii sirnuma qabsoo namni amantii gaggeessu tokko keessa darbuu danda'udha. Inni kun yoomuu na jilbeenfachiisuu hin danda'u jedhanii hamma dhumaatti gaasaan dhaabbatan dhumarratti isaanii mana hidhaatti gashanii asimuu mana isaanii irratti diigani. Lafa isaan lafa Oromoo irratti hubadha jira uummata Oromoo biyya Amaaraa hin dhanne biyya Tigiree hin dhanne biyya biraa dhaqanii ni ijaarranne mana kana lafa Oromoo irratti lafa abbaa isaanii irratti mana isaan ijaarratan irraa diiganiitu isaan immoo mana hidhaatti galchan. Kana maaliif godhanii abbaan kun gaafa manatti galan dhaban gaafa beelaan gaafa dararaman harka laatanii dhufanii sirna Abashaa jalatti deebi'uu waan jedhanii yaadaniif
Darara kana hundumaa abbaa kana irratti raawwatan jechuudha. Abbaan kun garuu waan manaa ba'an waan beekaniif kaayyoo isaanii ganamaa sana sirriitti waan beekaniif ani uummata Oromoo ganee uummata kan facaasee hoolaa abbaa dhabde godhee hoolaa abbaa dhabde kan waraabessi iddoo barbaadetti nyaatu kan sareen iddoo barbaadetti kutatu kan yeeyyii iddoo barbaadetti nyaatu taasisee ana ofii koof deebi'ee maaddii ormaarraan sooradhu jedhanii ejjennoo isaaniin gaafa isaan dhaabbatan isa dhumaa mana isaanitti jiraatan kattaasi qabanii mana hidhaatti darbatan jechuudha. Erga mana hidhaatti darbatanii booddees guyyaa lama sadii booddee immoo gara manaa fidanii mana isaanii erga fattashanii booda mucaa isaan bukkee teessee baratu mucaa wallaaltuu kan obboleessa isaanii jechuudha. Mucaa kanallee qabanii mana hidhaa keessatti hanga yoonaatti dararaa irraan gahaa jiru jechuudha. Kana hundumaaf irraa booda eenyudha? Itti gaafatamaan tokkoffaan Abuuna Saariyoos jechuudha. Abuuna Saariyoos. Kana ifatti dubbanna. Kana ija jabaannee waan dubbannuuf kan abbaa kana muude kan abbaa kana silatti Phaaphaasii taataa uummata Oromoo gaggeessa jedhee lafa isaan gadaama isaan jiran keessaa fidee muude abbaa kana. Har'ammoo deebisee komishiinaroota warra akka Araarsaa Mardaasaa wajjin wal ta'uudhaan abbaan kun mana isaanii keessaa baafamanii mana hidhaatti darbatamanii kabaji manni qulqullummaa isaaniitti uwwiste hoyyaan isaanii irraa baafamanii salphifamanii akka isaan mana hidhaa keessatti rakkatan kan taasise Abuuna Saariyoos jechuudha. Isa kana uummatni Oromoo sirriitti beekuu danda'u irra jira. Kun immoo kan ta'uuf Oromoo tokko tokkoon adda adda baasanii sirriitti cabsanii waggaa 1000 bulchina jiran sana kanaa Abuuna Saariyoos keessaan ajandaa isaanii sana galmaan gaachaa jiru. Isa kana uummatni Oromoo sirriitti beekuutu irra jiraata. Beekaa namoota lakkii jedhanii didanii namoota lakkii hin ta'u kaayyoo kana namaarraa hin gorru jedhanii didanii dhaabbatan hundumaa xaraganii erga fixanii Hacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaa fi kanneen isaan fakkaataniif dargaggoonni naannoo Oromiyaa keessatti sababa tokko malee rashanaman ragaadha jechuudha. Isa kanaaf abbaan keenya nama qulqulluu nama waa'ee amantaa malee waan tokko hin dubbanne gaafa Phaaphaasonni warra Bashaa isaan amma jala fiigan kun gadi ba'anii muummichi ministeeraa kun dhagaadhaan rukutamee du'uu qabaa. Muummichi ministeeraa kun inni Goliyaadii isin immoo Daawitii dhagaadhaan fuursitanii ajjeessuun irra jedhanii gaafa isaan dubbatanii abbaan kun gadi ba'anii mootummaa biyya keenyaa namni salphisu. Namni kun waan Oromoo ta'e salphataa jira waan ta'e abbaa nama kanarraa dhaabbachuu qabu muummicha ministeeraa kan salphisuun qaban jedhanii abbaan kun dhugaaf ifatti muummicha ministeeraa isaan dararuuf ifatti abukaattoo ta'aniitu dhaabbataniif dhugaadhaafatu dhaabbataniif abbaan kun mana hidhaa keessatti darbatamanii dararamaa jiru jechuudha. Abbaan kun badii tokko illee qaban badii tokko hin qaban nama mana isaatti ol gashanii mana isaa irratti diiganii mana kiraayii fudhate keessatti immoo abbaa ol galee jiraatu mana qulqullummaa kamillee dhaqee waaqeffachuu kan hin dandeenye hidhaa mana keessaa fudhanii kan kaa'anii turan sana amma immoo fudhaniitu hidhaa mana xiqqoo keessatti galchaniitu akkeettiin abbaa kana dararaa jiru. Abbaan kun kan dararamaa jiraniif kaayyoo uummatni Oromoo afaan isaan waaqeffachuu qabaa. Aadaa isaa buluu qabaa. Seera sirna mataa isaa ijaarrate keessatti socho'uu qabaa jedhanii abbaan kun dhugaaf falman kanatti Abuuna Saariyoos warra mootummaa keessa harka naqachuudhaan abbaa kana mana hidhaatti darbatanii dararama irraan gahaa jiru. Luuk abbaan kun muudamanii godina Wallagga Lixaatti ramadamanii torbanoota hedduudhaaf ji'oota 2-3 oliif Phaaphaasiin kanaan dura godina duwwaarra ta'an aanaa maal akka fakkaatu beekne abbaan kun garuu amma gandaatti gadi bu'aniif saba isaanii tajaajilaatu jiranii achi fidanii hidhaman. Har'a immoo Oromoo kan biraa finnaa Dooktar Abuuna Isxaafiyoosiin finneetu isaan sin geggeessaa jedhaniitu propagaandaa adda addaa hojjechaa jiru jechuudha naannoo sanatti. Oromoo isa tokkoon Oromoo isa tokko cabsuu. Ani dhugumatti Abuuna Isxaafiyoos mataan isaanii
iddootti kaleessa gadda ofiisaan muudanii ramadan nama kaleessa muudanii ramadan mana hidhaa keessa keessisanii ofiisaan immoo iddootti kaleessa nama sana ramadan dhaqeen uummata kana tajaajilaa jedhanii deemu yoo ta'e isaanis Abuuna Saariyoos duukaa bu'anii dogoggora seenaa isa lammaffaa seenaa gurraacha ofirratti barreessuuf deemu jechuudha. Isa kanaaf isaanillee sirriitti kana jala muranii beekuu qabu. Abbaa kanatti namni caalaatti dhiyaatu hin jiru. Garuu immoo kaayyoo Oromoon ganama manaa ba'eef sana dhiisanii irraa maqanii abbaa kana mana hidhaa keessatti gidirsaa ofii isaaniif bakka sana dhaqeen uummata Oromoo tajaajilaa jedhanii yaadannaa ta'ee dogoggora seenaa keessaa bahuu hin dandeenye qalama gurraachaan akka galmeeffatan isaanillee sirriitti hubachuu danda'u isaanirra jira. Isa kanaaf mootummaan kun poolisii, komishinarota poolisii dabalatee mootummaa muummicha ministeeraatti pireezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee namni kun nama qulqulluudha, nama qulqulluu hidhanii dararaa jiru. Yoo utuu beektanii callistan ta'e isinis itti gaafatamummaa jalaa hin baatan guyyaan isaa gaafa dhufu. Yoo hin dhageenye ta'e garuu abbaan kun qulqulluudha, abbaan kun harki isaa qulqulluudha, abbaan kun badii tokko hin qabu, abbaan kun badii raawwate tokko hin qabu waan ta'eef abbaan kun alatamaan nuuhii kaa kan jirutti dubbachuu barbaanna. Gaafa akka jennu kun kadhaa miti. Nuuhii kaa gaafa jennu kadhaa miti. Dhugaa qabu waan ta'eef dhugaaf dhaabbatan isinis dhugaaf dhaabbattu yoo ta'e abbaa kana hiikaa jennee isaan gaafachaa jirra. Luk dararama amma kana ga'u, roorroo amma kana ga'u. Abbaan kun kaayyoo dhaabbatanii akka nuti jennetti buluu didanii jedhanii abbaa kana hidhanii jennu. Mucaan waggaa 20 guunne kun qabamtee gaafa isaan ittiin mana sana keessatti dararaan amma kana ga'u irra ga'u uummata Oromoof kun salphina guddaadha. Uummata Oromoof kun salphinaan gadiiti. Isa kanaaf uummatni Oromoo abbaa keessan kana guyyaa tokko illee ija keessan irraa ibsachuu hin qabdanii. Abbaan keessan kun maalirra akka jiran sirriitti hordofuu danda'u irra jira. Mucaan wallaaltuu mana hidhaa keessatti akkeetti dararamaa jirtu kunis atattamaan akka gadhiifamtuuf dhiibbaa barbaachisu hundumaa mootummaa naannoo Oromiyaa irrattis ta'e mootummaa federaalaa irratti sirriitti uummatni Oromoo dhiibbaa godhee abbaan isaa qulqulluu ta'e kunis mucaan wallaaltuu waan tokko keessaa hin qabne kun mana hidhaa kana keessa akka gadhiifaman akka taasisan gaafanna jechuudha. Kanaafuu uummatni Oromoo amma sirra deebi'ee kan hin jedhu dhimmi abbaa garbeel duwwaa yookaas immoo dhimma amantii ortodoksii duwwaa yookaas dhimma uummata Oromoo amantii ortodoksii waaqeffatu duwwaa osoo hin taane dhimma uummata Oromoo waliigalaa akka ta'e falmaan mirga dhala namaa akka isaan ta'an beekanii uummatni Oromoo addunyaarra jirtan dhiibbaa gochuudhaan abbaan kun dararama kana keessaa akka ba'an taasisuutu isinirra jiraatan jedhu waamsa dhiyeessuu barbaada. Ammaaf kanuma yoo jedhee booda qabxii isaan deebi'uu danda'a. Baay'ee kifluu guddaa galatoomii dhugaa dubbachuuf ta'anii wanti itti dubbatte kun keessattiyyuu waa'een dararama abbaa keenyaa qofatu hin ta'in mucaan umriin isheellee hin ga'iin hidhamuufillee akka seeraatti kan hin eeyyamne seerri hidhamtee abbaa keenya duukaa achitti gidiraa hedduu argaa jirti. Gaafa kana dhaga'u nama dhukkuballee akka nama daa'ima qabuutti illee nama dhukkuba. Akka nama obboleettii qabuutti illee nama dhukkuba waa'een intala kana. Mucaa umriin isheellee hidhaaf hin geenyedha mucaan kun. Abbaa keenya eebbifamoo abbaa Gabreeliin waan hundumaadhaan waan dadhabaniif kanaan jilgeeffachiisuuf waan isaan yaalan. Waan isaan hin yaalle hin jiru. So kun akkasumatti ta'ee uummanni Oromoo nuuf haa dhaga'u sagalee nuu ta'a abbaa keenya akka isaan furmaata argatanii akka isaan haqa argatanii nu gaafadhaa jechuun barbaadanis dabalee